Oduu keenya guyyaa har'aan tanaatiin jalqabneeti jiraan gata muricha qophichaatti nufaana turte taasisaa isiniin jennaan. Yirdaa Jaffeetti lafti awwaalcha musliimaa miseensota kooriidariitiif ni ka'ama jechuun koomiin kaasame. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Gidaawatti warri musliimaa godina Gidaawatti magaalaa Girifaa Jaffeetti lafti awwaalcha warra musliimaa gariin isaanii misooma kooriidariitiif ni ka'ama jedhamuun koomiin akka kaasame himame. Lafti awwaalchaa magaalaa Bilaal jedhamtutti daandii bal'isuudhaaf lafa bashannanaa uumuuf lafa bashannanaa uummataaf meetira 15 akka barbaachisu bulchiinsi magaalattii beeksisuun jiraattonni himan. Lafti awwaalchaa waggaa 50ffaaf ture daandii bal'isuudhaaf meetira 5 kan ta'u biyyaaf jechuudhaan heeyyamni kennamus meetirri 10 dabalata barbaadamuun garuu mufii uumee walitti qabaan dhimmoota islaamummaa Yirdaa Jaffee Haji Jamaal Daahir oduu keenya itti aanuun hojjettoonni mindaa jiraataniif gibira hojii akka hir'ifamu gaafatame. Pirezidaantiin Koonfedereeshinii Waldaalee Hojjettoota Itoophiyaa Obbo Kaasahuun Foolee hojjettoonni mindaan jiraataniif gibirri hojii hir'isuuf dabalataan tarkaanfiiwwan waan biroo akka fudhatamaniifis ministeerri muummee Abiyyi Ahmad xalayaadhaan gaafachuun isaanii ibsame. Pirezidaantiin Koonfedereeshinichaa Kaasahuun Fooleen VOA'tti akka himanitti gatiin birrii gadi bu'aa dhufuu irraa kan ka'e hojjettoonni mindaa murtaa'e argatanii rakkoo jireenyaa cimaa isaanii mudachuu himan. Keessumattuu hojjettoonni galii xiqqaa qabu guyyaa hojjechaadhaa halkan hoteelota irraa nyaata hafe kadhachaa buluu jiran kana jedhuun pirezidaantichi dhiibbaan jireenyaa keessumaa kanneen paarkiiwwan industirii keessatti qacaramaniif hojjettoota irrattis miidhaan geessifamaa jira jechuun dubbatan.